Itoophiyaatti waggoota darban kana keessa dhimmoota injifannoo olaanaa itti argate keessaa milkaa'inni ce'umsa hidha guddicha laga Abbayyaati. Piroojeektiin akka ardii Afrikaatti isa guddaa ta'e kana milkeessuuf Itoophiyaan ce'umsa adda addaa keessa dabartee har'a sadarkaa amma irra jiru kanaan ga'uu kan danda'amedha. Itoophiyaan jalqabumaa kaaftee ijaarsiin piroojeektii kanaa biyyoota yaa gargadii ta'an Suudaanii fi Masrii akka hin miine himtus Inumatum isaaniif bu'aa dachaa akka buuqaniin taatus Masriin dhimmicha marii obbolummaan furuu caalaan gara hin taanetti geessuudhaaf wayita sochootu kan mul'atudha. Xiinxala oduu keenya har'aatiin haala waqtawaa gaanfa Afrikaa waliin wal qabsiifnee ogeessi siyaasaa fi hariiroon alaa kan dubbifteen Hiwata Aragaay waan qindeeffate qabdii dhageeffannee oli deebina. Kaayyoon ijaarsa hidha haaromsa Itoophiyaa fedhii uummata Itoophiyaa dhibbantaa 60 annisaa humna ibsaa hin arganne guutuu fi mirga qabeenya uumamaa qabduun misoomuu uummata ishee milkeessuuf akka ta'e carraa argatte hundaan Itoophiyaan ibsaa turuun ishee ni beekama. Sababa ijaarsa hidha haaromsaan waggootaaf Itoophiyaa waliin atakaaroo keessa kan turte Masriin Somaaliyaa waliin waligaltee waraanaa mallatteessuun ishee nageenya gaanfa Afrikaa yaaddoo keessa galcheera. Gochi Masrii kun gama seera idil addunyaa kan itti fayyadama bishaaniin mo'achuu waan hin dandeenyeef nagaa gaanfa Afrikaa booressuu kan kaayyeeffatedha jedhu ogeessi siyaasaa addunyaa fi dhaabbilee barnoota adda addaatti barsiisaa saayinsii siyaasaa kan ta'an obbo Bafiqaaduu Dhaabaa. Seera waliigaltee addunyaa irratti Helsinki Agreement jedhama Transboundary Resource fayyadama isaa irratti kaba'ee jira. Addunyaa irratti kan waliigalame biyyi tokko biyya bishaan biyya ishii keessa jiru warra lower riparian irratti dhiibbaa odomuun bishaan ishii fayyadamu mirga ishiiti legitimate sovereign right nama gaafachuu hin qabdu kun mirga Itoophiyaati. Ijirtiin kanaan dura Koreaan tiriitii kanatti fayyadamtee maintain godhuu waan adda addaa godhaa turte inni hin taane cabeera. Yeroo ammaa dhimmi ijoo Somaaliyaa Itoophiyaa itti himachaa jirtu dhimma waliigaltee itti fayyadama ulaa galaanaa Somaliland waliin gaggeeffame irratti. Haa ta'u malee Somaliland waggoota 30 oliin dura ture kan Somaaliyaa irraa adda baate. Biyyi Araba gamtoomanii buufata barbaraa Somaliland irratti misoomsaa kan jirtu yoo ta'u Itoophiyaanis dhageettii akka argattuuf dhiibbaa gochuu akka qabdu obbo Bafiqaaduun himaniiru. Waldhabdee Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu jiru furuuf mariin mootummaa Tarkiyyeen godhame haala barbaadamuun milkaa'uu baatus Itoophiyaan rakkoo jiru karaa nagaan furuuf qophii ta'uu ishee karaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin beeksisuun ishee ni yaadatama. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dhimma waliigaltee waraanaa Somaaliyaa fi Masrii gidduu jiru irratti ibsa baaseen sochiin humna nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa jalatti Somaaliyaatti bobba'e humna biraan bakka buusuuf taasifamu balaan kan guutamedha jechuun yaaddoo qabdu ibsiteetti. Dhimmi egeree nagaa kabachiisaa Somaaliyaatti bobbaasu waan mootummaan Somaaliyaa qofaatti murteessitu akka hin taanes beeksisteetti. Itoophiyaan bara mootummaa Ziyaad Barreen Somaaliyaa bulchaa ture. Waraanni irratti banamus gaafa Somaaliyaan rakkoo nageenyaa keessa galte garuu hojii nagaa kabachiisuu guddaa hojjechuun nageenyi biyyattii akka eegamu wareegama guddaa kafalteetti. Ammas kafalaa jirti. Haa ta'u malee waliigalteen waraanaa Somaaliyaa fi Masrii gidduutti mallatteeffame kun wareegama kaffalameef deebii faallaa ta'e kennuu ta'uu ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee dubbataniiru. Somaaliyaan lola milishoota Alqaayidaa waliin hidhata qaban irratti gaggeessaa jirtu keessatti michuu ijoo Somaaliyaa kan turte Itoophiyaan waliigaltee waraanaa Somaaliyaan Masrii waliin mallatteessite hordofee yoo qaamoleen kaan qaxanicha tasgabbii dhabsiisuuf tarkaanfii fudhatan callifnee ilaaluu hin dandeenyu jechuun karaa dubbii himaa ministeera dhimma alaa isheen beeksifteetti. Biyya wareegama guddaa kafaleef deebii akkasii kennuun sirrii akka hin taanee fi adeemsi Somaaliyaan amma irra jirtu akka ishee hin fayyadne obbo Bafiqaaduun ibsaniiru. Itoophiyaan wattaaddara ergitee karaa hundaan mootummaa kana utubdee gargaaraa turte. Jarri garuu amma waan uumame kanatti fayyadamee keessattuu Itoophiyaa fi Somaalilaandiin waliigaltee hojii mallatteessanii boodatti jibbaansa durii boodatti afaa sun irratti deebi'anii Itoophiyaan ammas akka kolonii biyya isaanii irra fudhattu wayiitti godhanii haasa'uu propagaandaa akkasii deemsisuutti jiru. Propagaandaan akkasii sun immoo namoofuu tolu bareedaniitiin biyya kana uummanni kun karaa baay'eedhaan uummata walitti makamee gosa tokkos seena tokko qabaa. Obboleeyyanii kanaaf adeemsa amma jarri godhe kana warra duraanuu seenaa keessatti historical durumaa Itoophiyaa Ijiptiin naayilii lafa ka'ee jibbaalchi jira. Jara kanaasitti ofitti waamuni yaa'u diinummaadha. Kanaaf diinummaa kana galata nu oolles galata deebisuurraa karaa biraatti deemiitti waan jiraniifi ingirii ammas Itoophiyaan dippiloomatikaalii amma danda'an hunda agreessiv dippiloomaasii deemsisuutti irra jiru. Itoophiyaan nagaa kabachiisuu keessatti akka addunyaatti biyya seenaa guddaa qabdudha. Seenaan nagaa kabachiisuu waraana Itoophiyaa
Afrikaa keessatti kan daangee osoo hin taane hanga ardii Eeshiyaa ce'uun seenaa boonsaa kan qabdudha. Haaluma kanaan Itoophiyaan biyyi Somaaliyaa akka tasgabbooftu waraana ishee erguun hojii nagaa kabachiisu hojjechaa jirti. Haa ta'u malee waliigalteen waraanaa Masrii fi Somaaliyaa gidduutti mallattaa'e kun Itoophiyaan Somaaliyaa waliin waldaangessiti. Akkasumas humni shororkeessaa Al-Shabaab Itoophiyaafis sodaa waan ta'eef Itoophiyaa kallattiin waan ilaallatuuf gamtaan Afrikaa haala naannoo sirriitti hubatee murtee sirrii akka murteessu hojii dippiloomaasii fi hubannoo uumuu sirriitti hojjetamuu qaba kan jedhan obbo Bafiqaaduu gumaacha Itoophiyaan nagaa kabachiisuu akkasumas siyaasa gaanfa Afrikaa tasgabbeessuu keessatti qabdu ilaalcha keessa galchuun gamtaan Afrikaa rakkoo Masriin uumaa jirtu sirriitti hubatee furmaata waaraa akka kennu sirriitti hojjetamu akka qabu hubachiisaniiru. Afrikaa amma hibreetiidhaan kana Itoophiyaan seenaa keessatti warra Afrikaa walitti bu'an kun araaramanii yeroo asitti saaqatanii akkasaan hojjetanii biyya kana jabeessanii gaafa Afrikaa bira darbee gaafa Afrikaan akka bilisa baatu Itoophiyaan bu'aa guddaa boostee ammas lafas hundi kennitee godhuutti jirti. Kanaaf sirriitti warra Afrikaa yuuniyeenii keessa jiran kun biyya Itoophiyaa fi Ijiptii jidduu jiru sirriitti hubatanii galuun yoo Itoophiyaan achi baatee Ijiptiin immoo achi galtee rakkoo ishiin uumuu dandeessu. Nagaa dhabummaan gaafa Afrikaa keessatti uumamee Itoophiyaan ichaatti daanga'u kanaaf rakkoo inni fiduu danda'u hubatanii jarri kun Ijiptiin atleast seenuu akka hin dandeenye godhamuu danda'a jedhee yaada. Maaliif aggressively hojjetamuu qaba. Dhaabbata qorannoo Saahin jedhamu keessatti gorsaa tarsiimoo kan ta'an Maat Biraayden waggoota 30 darbaniif Masriin dhimma Somaaliyaa keessa nagalcha yeroo jettu dhagaamee hin beekuu jedhan. Al-Shabaab biyyoota ollaa Somaaliyaa ta'an Itoophiyaa, Keeniyaa fi Jibuutii irratti haleellaa gaggeessaa ture. Masrii irratti garuu xiyyeeffatee hin beeku kan jedhan Biraayden Masriin fedhii addaa qabaachuu dandeessii jedhan. Hidha haaromsa guddicha amma xumuramaa jiru ilaalchisee Itoophiyaa fi Masriin waldhabdee keessa erga galanii bubbulaniiru. Haa ta'u malee Itoophiyaan humna waraanaa lakkoofsi isaa guddaa ta'e Somaaliyaatti bobbaasuun Al-Shabaab waraanaa kan turte yoo ta'u pirezidaantii biyyattiifis eegumsa jabaa gochuu fi gatii guddaa baasaa turteetti. Teessuma lafaanis yoo ilaalle Masriin Somaaliyaa irraa fagaattee waan jirtuuf Somaaliyaan nagaa dhabuun Kaayiroo dhiphisuu hin qabu jedhan Biraayden. Uummata miliyoona 120 ol kan qabduu fi dinagdee guddaa kan sochooftu Itoophiyaan ulaa galaanaa fi buufata waraanaa galaana diimaa irraa kan argattu yoo ta'e humni jabaan tokko achi as ba'uu isaa kan agarsiisudhaas jedhan. Maat Biraayden Masriin haala akkamiin waraana ishee gara Somaaliyaatti akka ergitu Itoophiyaan of eeggannoon hordofti jedhanii kana ammoo callisteema waan ilaaltu ta'uu jedhan. Itoophiyaan Somaaliyaa waliin daangaa lafarraa bal'aa qooddatti. Isa irratti immoo yaaddoo nageenyaa Al-Shabaab irraa qabdi. Kanarraa kan ka'e loltoota hedduu daangaa isheerraa akkasumas naannolee Somaaliyaa tokko keessa tursiisuuf sababa qabdi jedhan Maat Biraayden. Itoophiyaan yeroo Somaaliyaan akka waraanni Itoophiyaa bahu gaafattu humni waraanaa Somaaliyaa jiru qaama nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa waan ta'eef akkasumas mana marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin ragga'ee waan tureef Somaaliyaan qofaa ishee waan irratti murteessitu miti jette. Waggoota 20 oliif waraana Somaaliyaa deggeraa fi mootummaa eegaa kan ture humna waraanaa Itoophiyaati. Kanaanis waraana biyyoota kaanii caalaa Al-Shabaab loluuf muuxannoo guddaa fi kutannoo kan qabu waraana Itoophiyaa ta'uutu himamaa fi dhimmi Somaaliyaa faayidaa biyyaalessaa waan ta'eef ilaalcha siyaasaan, amantiin, gosaan adda osoo hin bahin tokkummaan qabsaa'uun murteessaadha jedhu Obbo Bafiqaaduun. Oppositionin warra mormitoon hundi tokko ta'anii maaliif fedhii paartii edaman ta'in fedhii national interestidha. National interestiin kun fedhii mootummaa kana alattidha. Ilmaan keenya hundas dhibba waan irratti waan ta'eef mootummaan carraa uumee warri mormitoon hundi tokko ta'anii mari'atanii waa'ee biyyi kun keenya kana hunda waan taateef akkamitti difeendi goonaa waan jedhu waltajjii akkasii uumanii namni akka irratti mari'atu godhamuu qaba. Maaliif hunda beeka namni gaafa Afrikaa kana keessa dhaqee barsiisa beeka. Somaalilaandi kanas waggaa waggaadhaan immoo waggaa 18 barsiisaa tureera beekaa. Kanaaf uummanni mari'achuu qaba. Illee sodaa tokko malee biyyi kun kana hunda waan ta'eef akka mari'atee waliin harka tokko ta'anii hojjechuu akka qabanii carraan uumamuu qaba.